Nagaanii faraarri waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Jaallatamoo kabajamoo maatii damee YouTube akkam jirtu nagaa keessanii ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Haala hunduma keessatti kan nu eege kan nu gargaaree gooftaan ulfinaan haa ajajamu. Nagaa kootti aansuudhaan damee YouTube'dhaaf haaraa kan taatan subscribe taasisuudhaan maatii ta'aa. Namoonni dursa maatii taatanis ta'ee haaraas kan dabalamtan viidiyoo haaraan yeroo isin qaqqabu like share comment gochuudhaan guddina chaanaalii kootii keessaa qooda qabaadhaan jedha. Kanatti aansuudhaan guyyaa dilbataa waaqayyo baay'ee nu gargaaree hiriyoota koo qaqqaalii kana wajjiniin yeroo bareedaa dabarsine. Qaqqaalii jechuun egaa hin beektu hiika biraa hin qabu. Wanta gatii jabaa jechuudha. Wanta gatii jabaatiin qaalii jedhama jechuudha. Kanaaf ijoollee kana gatiin isaanii jajjaboodha. Anas ta'ee isinis gatiin keenya qaaliidha jechuudha. Maaliif jennaan dhiiga Yesuus hin bitamne akkuma sagaleen waaqayyoo jedhuu fi akkuma faarfataa Solomoon Addunyaa faarfate qaaliidha gatiin koo dhiiga naaf bitame gatii salphaa miti kan natti baafame jedhame kan itti fufa faarsaa. Kanaaf qaaliidha gatiin keenya hunduma keenya. Hiriyootaan baay'ee jaalladhuuf baay'ee kabajuu namoota 8 taanee yeroo bareedaa dabarsine 9 turre obboleettii keenya masiin yeroo kana nu bira hin turre. So ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Kuni ganama yeroon gara isaanii deemaa jirudha. Ganama wal agarree wal geenyee gara waldaa deemnee waldaadhaa deebinee misaa waliif fayyadamnee yeroo bareedaa dabarsine galgala gara mana keenyaa gallee gara iddoo hojii keenyaa jechuudha. Ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akkuma argitan asitti viidiyooti garuu kan TikTok irratti waraabamedha. Akkuma argaa jirtanii Neskaffee dhugaataan deemaa jira. Neskaffee of jalaan dhabu yeroo hundumaa manattis ta'ee alattis naaf galchaan jira. So kanagaa gara Dibbiyyee jedhamu irraa gara magaalaa Beerut keessa iddoo Daawuraa jedhamu deemuudhaaf hin deemaa jechuudha. So ergan isaan bira ga'ee akkuma hamma laaqana keenya fayyadamuu deemnee jirraa jechuudha. Sagalee keessaa hin balleessee maaliif tarii koopiraayitiin irratti erguu danda'a sagalee wacaa jechuudha. So asitti kunoo maal fayyadamaa jirra seetanii xibsiidha. Akkasuma immoo bukkeettiin argitu qayyii waxii allichaa qayyii sirii. Shukameen nyaata biyya keenyaa nyaata Itoophiyaa buddeena fayyadamaa jira jechuudha. Asitti immoo galateeffachaa jira. Isaan keessaa namoonni naan gaafan irra jiru garuu yeroo hundumaa numa fuuldura kaawwan isaan beeku. Maaliif akka ta'e hin beeku gaa aaddeleen seeffaanaadha ijoolleetii. Akkasuma immoo eenyudha achi keessaa. Kanaaf warri gurguddaan ofii duuba of kaanii tanaan nama guddoodha godhu jechuudha. Asumaan naaf ilaalaa rakkina koon isiniin jedha beekaan adulloomsu. Amma kan nyaachuu jalqabne. Ishiin kun immoo shittuudha. Maal jettii? So
asitti nyaata wal gurshaa taphachaa gammannee nyaata keenya nyaannee xumurree jechuudha. Hin xumurree asitti reefu jalqabne. Isheen kun immoo caaltuudha. Isheen kunis caaltuudha. Yee maal jettee? Ammoo yoo farga waan isaan jedhan laa. Kaameraa keessatti as jettee nyaatti. Leensen immoo ammoo qomati ishii kana gaagaraa ishiis minaan xinnuma fuudha. Oo namni xiqquma yeroo lama gurshee quufee jette duubattettee. Laal biliseen immoo qaaraa nyaatti. Dubarri qaaraa nyaattu hin jiru maal taate ijoollee. Egaa dhugaa baay'ee tokko gammannee. So hundi keessanuu like share godha. Baay'ee haaluma ittiin oollee gammachuun keenya gammachuu keessa waan ta'eef haaluma ittiin oollee isinitti argisiisuudhaaf malee ergaa biraa yookaan immoo hiika biraa hin qabu jechuudha. Na bukkee teessee kan jirtu eenyu turte yeneena ishiin badaa of mul'isuu kana siin jaallattu xiggiidhuma qabattee teessi. Kan of mul'isuu jaallattu kan akka caaltuu baanjee kan argitanii kaameraa ofuma isheetii dhuunfatte namoota biraa argisiisaan jiru kaameraan gara nyaanna immoo ilaa argitanii bakka lamatti caaltuun of fuuldura keessa tirii argitanii katti ishiin afaan godhattu bennee qaaraa la caaltuu hojii kee maal ijoo qaaraa akkatti nyaachuun so leensi Indeed ilaala yeroo namni gurshu hundaafuu dhugaa baay'ee nutti tolee jira. Sagaleen kun dhaga'amaa miti. Ani immoo nan nyaadha siinan haasa'as argitanii. Wayyoo garaa koo dhugaa namni kaameraa keessatti mul'achaa hin jirre eenyudhaaf. Biliseen gursha laala akkatti fudhattu gursha. Nanaasaa ammoo hiixadheetoo gara ta'etti nanaasaa jira. Wayyoo garaa koo dhugaa. Naa waaqayyo sinaa kabaju viidiyoon kun kan isinitti tole like share comment godhaan isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa hin xumurre ijoollee kan qaaranna fuuldura jira argitanii ani qaara nyaachuun jaalladhu. Maafi cogaarraa na guba malee waan biraaf miti. Kanan isiniin jedha. Abeet maali kan kaate ka eenyu gurshiti leensi maal leensi taayi maaloo taayi giftii koo of anaan gifti inni dhimmoo fi ni fudhata. Wayyoo maka otoo isaan hin argina waraabe kaameraa fuuldura keenya garuu hin argu akka yuutuub irra kaa'uun beekanii kaasaan sin jedhaniitti warri gooftolaa. Peepsii buqqifatti. Ani sifnaappiin dhugaa. Leesiin peepsiidha warri kun immoo miriindaa dhuguu akka ijoollee. Wayyoo. Kaameraan nu waraabee jira hin jedha ta'uu nu dhugaa ammayyoon. Wayyoo. Ilaa caaltu. Shittuu. Reefu mul'attee daagiftiin godhateessee nyaachaa turte shittuun. Mijaa'oo shittuu bukkeessuun immoo haaradha. Obboleetti keenya yennuu wajjin hojjetti nuuf haaradha jechuudha. Hin xumuramuu ibboo nyaatan hin xumura shamarran kun maali kaa dubarri hirma nyaatti jedhu maatiin keenya dubarri hirma nyaatti anammaa harma kuta nyaatti jetti. Harma kuta jechuun akka nama jibbisiisutti ta'e waan isaa hin beeku garuu dubarri durii hirma nyaatti kan ammaa harma kuta nyaatti jetti maasarii keenyatti nutti mammaaka. Amma nyaanni xumura jechuudha. Nyaanni akka daajistii ta'u akka daakamuuf teenyee wantoota garaagaraa dhugaa akkasuma tattaphachaa haasa'aa yaada wal jijjiiraa jirra jechuudha. Yoom deebinee wal agarraa waliin jennafaadha. Hojiin akkamii hafuuratti foon ittiin jajjabaattu waliin jenna. Baay'ee ana maal naan jedhu gizee sanbannee dhufe bichaan dubbista naan jedhu baay'ee yoo manatti galte nama dubbistu naan jedhu
beekama qaana balleessu malee guyyaadhaa gara guyyaatti bilbila isaan to'achaa oola hunduma isaaniitu. Kanaan isiniin jedha. Xumuramee jira amma gadi baanee immoo suura ka'aa jira jechuudha. Kun iddoo kanatti argitanii namni tokko suura nu kaasa. Kun immoo suura ka'a. Eebbifamaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.